Tole nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif isiniif haa ta'u akkam jirtu uummata Oromoo uummata bal'aa kiristaanonni musliimni warri OMN hundumti keessaniyyuu warri waaqeffataan warri eetistiin warri waaqan beennee warri waa'ee amantii dubbachuuf an deema sababii ta'eef jechuudha. Haasaan an haasawu kun waa'ee haasaa lubii bantii ujuluu biyya Jarman irraati. Gaazexeessaa OMN biyya Awurooppaatii gabaasu wajjiniin waa'ee amantii Kiristaanaa Pirotestantiizimii irratti dubbatan irratti yaada tokko tokko dubbachuu barbaade. Gaaffiif deebiin sun gaaffiif deebii bareedaadhumadha. Gaaffiif deebii wal falmii kaaseedha. Namoota muraasa kana aarseedha. Kaan immoo ishoo hin toshan jedhee nama gammachiiseedha. As kanan dhufee fi yaani luba bantiidhaan mormuuf miti. Lubi bantiin ilaalcha mataa isaanii qabaachuu danda'u. Yookiin immoo personality isaanii irratti waan tokko waan jedhu yuun qabu lubi bantiin abbaa kooti. Lubaa nagaan isiniif haa ta'u Asaffaan jedhama. Barataa seminaariiti. Ijoollota warra isin faana jiranidha jechuudha. Isin dhaggeeffadha. Kanaaf waan isin dubbattan irratti deebisee yaada laachuuf jedhee warri OMNs galatooma. Haasaan sun haasaa baay'ee bareedaadha. Haasaa sana keessaa waan baay'ee jaalladhe bilisummaadhaan namni waan itti fakkaate dubbachuun isaa waan baay'ee namatti toludha. Lammaffaa irratti lubni bantiin ofii isaaniif riizaaltii amantii Pirotestantiizimii isa jedhanii kana akka ta'anii barumsi isaanii jireenyi isaanii tarii innumti isaanii irratti qaccaramanii hojjetaniyyuu amantii Pirotestantiizimii wajjin akka wal qabatu dubbachuun isaanii waan nama gammachiisudha. Galatooma lubaa. Itti dabalee bilisummaa Oromoo kakaasuu keessattiyyuu namoonni gahee jalqabaa taphatanii akkuma nuun beennu baaroo tumsaa dabalatee luba guddinaa tumsaa namoota yeroo ammaa immoo paartii Oromoo garaagaraa keessatti hirmaataa jiran hangafummaadhaanii dabalatee amantii Pirotestantiizimii keessa turuu isaaniif maatiin isaanii akka isaan achi keessa turan dubbachuun keessan baay'ee qajeelaadha jechuudha. Akkas taanaanii nama amantii Pirotestantiizimii keessa jiru kun waa'ee Oromummaa isaatii hin dhimma jechuudha. Viva point number 1 kanarraa kaana jechuudha. So xinnoo ishee yaada isin laattan ekstiriimii sababii ta'eef jedheenanii miidil giraawundi isaarratti dubbachuu barbaade. Kuni karaa isin ittiin ilaaltanidha. Ani immoo karaa kan biraan ilaalaa. Egaati haasaan lubi dubbatanii sababii isaan luba ta'anii fi hundumti isaa vaalideet gochuu hin dandeenyu. Barri kun bara poost moderniizimiiti. Abbaan akka barbaadetti ilaala. Waan irratti walii galu irratti immoo walii gallaa waan irratti walii hin galle irratti immoo nagaadhaan jiraadhu inniitu wal bira dabarra jechuudha malee personaalitii walii qeequuni maqaa namaa balleessuun inni isarraa of eeggachuutu nurra jiraata jechuudha. Akkuma Facebook irratti arginu yeroo tokko tokko namni nama sana arrabsa yaada isaa dhiisee jechuudha. Nu yaada irratti haasofna. Gaaffiif deebiin suni baay'ee gaariidha galatooma. Achirratti garuu wanti tokko wanti kaafamuutu irra ture jedhee ani Asaffaa yaadu. Hiikaan aadaa fi hiikaan amantii hin kennamne. Hiikaan aadaa fi hiikaan amantii utuu inni gargar hin baafamini aadaa fi amantiin jedhamee haasa'amuun isaa xinnoo ishee dogoggora guddaatti nu adeemsise. Pirimisisiin suni pirimisisii utuu lafa hin kaa'in kaane sababii ta'ee fi ofumaa wal nu lolchiisuutti yaadaan jechuudha walitti bu'uutti nu fide. Kanaaf hiikaan aadaa fi hiikaan amantii obbo gaazexeessaatis kaa'utus irra ture lubi bantiinis kaa'utu isaan irra ture jechuu kooti. Kan biraan barri suni kontekstiin isaa seetir ta'utu irra ture. Bara itti amantiin kiristaanaa Oromiyaa keessumaa naannoo lixa Oromiyaa itti deeme suni bara tureedha jechuudha. Barri suni indigenous movementiin mirgi dubartootaa maanni participatory developmentiin mishinii keessatti immoo mishiniin godaa asii ol dhufuutu irra jira kan jedhu konseptiin akkasii baay'een isaanii bara 1960 booda kan dhufanidha. Hundumti keenya beenna warri sooshaal saayinsii baranne jechuudha. Sun bara sana hin jiru lubaa. Iji isin amma ittiin ilaaltan immoo ija poost moderniizimiin ilaalaa jirtu. Liberation theology hin baradhe jettanii liberation theology akka South Africaatti sababii bartaniif waa'ee liberation theology wajjinii fi waa'ee apartheid walitti isinii dhufe jedhee yaada. Qajeelaadhumadha. Liberation theology anis baraaman jira. Gustavo Guterres dubbisaan ture dheengadda. Central Americaas dhaqee ilaaleera waa'ee liberation theology yoo ta'e jechuudha. Isuma dubbisaa jira. Feminism iyyuu baraa jira extremii isaa jechuudha theology keessatti. Wantooti kun hundumti isaanii bara amantiin Pirotestantiizimii Oromiyaa keessatti babal'achuu jalqabaa sana baay'een isaanii iyyuu hin jiran. Movementiin sun iyyuu hin beekamu. Kanaaf ija isaa
sochiin addunyaa akkaataan itti biyyi lafaa itti of ilaalu uummanni biyya lafaarraa of ilaalu bara sanaa fi bara kanaa garaagaradha. So qeeqa sana yeroo qeeqnu kontekstii isaa seetii gochuutu nurra ture isa jedhudha yaadni koo. Kan biraan haasaan akka kanaa yeroo haasa'amu waa'een amantii Pirootestaantiizimii yeroo ka'u waa'een Oneesimoos Nasiib yookiin hiikaa waajii utuu hin ka'in darbuunsaa waa'een Asteer Gannoo fa'aa Gannoo Salbaan waa'een Daani'el Dabalaa fa'aa waa'een Istaatiyoos fa'aa Gabra Istaatiyoos fa'aa utuu hin ka'in darbuun qajeelaa hin turre. Namoonni suni wangeela afaan Oromootti hiikaniitu afaan Oromoon lallabanii sababii afaan Oromoon hiikanii afaan Oromoon lallabanii fi sababii afaan Oromoo barreessuu nama barsiisanii fi rakkinni guddaan Oneesimoos irra kan inni ga'aa ture isin mataan keessanii beektudha yaada luba. Namoonni seenaa Oromoo dubbisuu barbaadan waa'ee Oneesimoos fa'aa guugilii godhaa Wikipiidiyaa irraa yookiin googilii irraa yoo arguu dandeessu. Kun hin kaane kana utuun kaasan irra darbuun akka nuuni hubannoon keenya dalga deemu nu jalaa godha. Waa'ee luba tasgaraa hirpoo fa'aa immoo yoom ka'e lubi tasgaraa hirpoo amma biyya Jarman jiraatu warri OMN yoo waa'ee aadaa Oromoo fi amantii isaa wal bira qabdan ilaaluu barbaadanii fi isaaniin dubbisaa. Isaan geerarsa Oromoo barreessanii qabu. Mammaaksa Oromoo afaan Oromoo fi afaan warra Jarmaniin barreessanii qabu. Maqaa Oromoo qabu. Gaaf tokko maaliifiti mammaaksa Oromoo barreessitu jennee gaafanneennaani mammaaksi Oromoo it is Oromoo philosophy. Falaasama Oromooti kanaaf barreessuun barbaachiseedhaan lubi tasgaraan fa'aa jechuudha. Obbo Malkaamuu Dureessoo biyya Jarmanii kan jiraatan isaanis dheengadda kitaaba barreessanii namoo seerluga maayini hiikaa jechoota jechuudha. Namoota hojii akkasii hojjetan namoota Pirootestaantiidha. Kanaaf namoota kana wajjin haasa'uu wayya malee Pirootestaantiin maal buuse utuu hin jedhini maal balleesse jechuun gaaffii qajeelaa natti hin fakkaatu jechuudha naan. So hiikaa aadaa fi hiikaa amantiitu gargar hin baasin deemuun keenya rakkina akkasii keessa nu buuse. Ittiin fufa. Haasaan kan biraani waa'ee waaqeffannaa fi waa'ee amantii kiristaanaa Pirootestaantiizimiiti. Waaqeffannaan amantii mataasaa danda'edha. Pirootestaantiizimiin immoo amantii kiristaanaa mataasaa danda'edha jechuudha. Kanaaf kun lamaan walitti hin makamu. Namoonni waaqeffattoota taatanii asirraan dhaggeeffatanii hiikaa waaqeffannaa kiliirilii lafa kaa'aa malee amantii kan biraa bileemiin godhinaa ilaa amantii Ortodoksii, amantii Musliimaa, amantii Kiristaanaa Pirootestaantii arrabsuudhaanii amantii waaqeffannaa hin ijaarru. Hiriyaa tokko akkas naan jedhe warra eetistii biyya kanaatu TV chaanalii banataniitu guyyaa guutuu Kiristaanaa arrabsaa oolu. Maaliif dhagaa maaltu si dhibee jennaani ofii keenya akka kanadha hin jedhanii Kiristaanota immoo arrabsu jedhe. Namni eetistiin tokko Kiristaanaa arrabsuunsaa ofiisaa of ijaaruu isan godhu ilaamee obboloota ko nu hundumtuu Oromoodha walii galla ilaaf ilaameen nu gidduu jira warri waaqeffataa taatanii waa'ee amantii waaqeffataa kana kiliirilii barreessaatii lafa kaa'aa hin baranna nan dubbisaan isuma dhuguma am open minded nan dubbisa nan hubadha garuu namni tokko Oromoo ta'uudhaaf waaqeffataa ta'utu irra jira jettanii namni yaadda yoo jiraattanii rakkina guddaa keessa nu buuftu namni Musliima ta'a Kiristaana Pirootestaantii Ortodoksii ta'a Waaqayyo hin jiru jechaa yoo Oromoo ta'uu danda'a kana beekuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Isa kanarraa akka hin qaanne. Lubi bantiin iddoo waaqeffannaa iddoo irreechaa dhaabbachaa mana qaalluu dhaabbachaa dhibbaafachaa ateetee godhachaa maaliifin amantii kiristaanaa piraaktiisiin godhu jedhu. Inni suni luba piraaktiisii amantii waaqeffannaati. Kun immoo amantii kiristaanaati. Amantiin kiristaanaa immoo shaakala mataa isaatii qaba. Isinis beektu kana anis beeka. Kanaaf akkasitti ol hubannaa jechuudha. Isa sanaani nama amantii kiristaanaa diffaayin gochuu yaaduuni qajeelaa miti. Wanti sun immoo sababii amantiin kiristaanaa qaalluu balleessee fi aadaa Oromootu badee sababii inni wanta waaqeffataa keessa jiru balleesseef warri waaqeffataa reconstruct godha yoo dandeessaniif amantii sana deebisaa fida. Amantii kiristaanaa arrabsuun hin barbaachisu garuu aadaa booddeettan aadaa balleessedhanii haasa'uun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Namootni hojii gurguddaa hojjetan biyya keenya keessatti kabajamuu qabu luba bantii kan akkasiin yaaddan hin barbaada. Namoonni akka luba dafaa jammoo fa'aa gidaadaa soolan fa'aa agartuu yoo hin qaban ta'e hojii guddaa hojjetaniiru. Lubi dafaa jammoo hojii isaan hojjetanii hogbarruu Oromoo keessatti barsiifamaa jira. Yuunivarsiitii keessatti guyyaa irraa ijoollee Oromoo hundumaa gaafadhaa warra afaan Oromoodhaan digirii isaanii qaban isaaniin gaafadhaa barsiifamaa jira. Hojiin gidaadaa soolan fa'aa hojjetan, hojii namarraa callaa fa'aa hojjetan, hojii maammoo corqaa fa'aa hojjetan, hojii lubi guddinaa tumsaa fa'aa hojjetan, hojii kan maqaan isaanii hin barreeffamin namoota akka dhaabaa iddee fa'aa mana sibuu keessa
begii keessa as gooriitti ol deebi'anii hojjetan namoonni sun hojii guddaa hojjetaa turan jechuudha. Evangelise gochuu duwwaa miti aadaa Oromoo tiksuu qulqullummaa akka uffata miiccatan Oromoo barsiisuu waan baay'ee goda sanaa kaaseeti ol kan inni fide jechuudha amantiin Pirootestaantiizimii. Waan baay'ee barsiiseera jechuu barbaadeenani. Kanaaf isa kana bira darbuun gaarii miti jechuu kooti. Waa'ee siyaasaaf amantii wal bira qabanii adeemu irratti siyaasni siyaasadha. Amantiin amantiidha. Baay'ee gaarii waliin maknee deemnaa jedhameera. Sirriidhumadha. Oromoon amma dammaqeera. Pirootestaantiin siyaasa baqata kan jedhu yoo jiraate anaan galu jenereeshinii isin dubbattan labata dhaloota isa kamitti dubbataa jirtu lubaa. Ana amma siyaasa waan baqadhuuf hin qabu. Namoonni kan biraanis baqataa hin jiran. Achi keessatti immoo amantii kiristaanaa keessaa warri paasifistiin jiru, warri just warri tamananis jiru. Inni kun ilaalcha abbaati. Garuu hundumti keessanii isa fudhadhaa yoo nuun jettanii lakkisaa kun diktaatarii isin godha. Abbaan yaada mataa isaatiin deemuu danda'a jechuudha. Garuu waldaan kiristaanaa Oromoo yeroo ammaa advokeetii gochaa jirti. Bara darbee guutummaa addunyaarraa socho'anii hojii hojjechaa turan. Ani iddoonatti iddoo itti waaqeffadhu kanatti seenterii koomunitiin Oromootti itti dhufee hojiisaa hojjetatudha waldaan kiristaanaa. Kanaaf isaan kana beekuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Lubi guddinaatumsaa fa'aa qajeelummaa Oromummaa inni kiristaanummaa isaaniirraa kan ka'e dhaabbatanii mootummaa dura garaan isaanii isaan adeemsisu sababii ta'eef jechuudha. Waaqayyo isaan beekan saba koo akka namoota jeeyyii gidduu jiraniitti dhiisee hin adeemu jedhanii amantii qabaniif jedhanii dhaabbatan. Nus akkasumatti naalla moodelii koodhanaaf guddinaatumsaan Onestimoosaanaas moodelii kootanaaf tasgaraa hirpoo moodelii kootanaaf namooti kun immoo namoota aadaas amantiis wal duukaa fuudhanii deemanidha. Wal duukaa fuunee deemaa jirra lubaa malee gar tokkotti duwwaadhaan miti jechuudha. An kanarra darbee isa waaqeffannaa keessa jiru sana finnee waldaa kiristaanaa keessa gashiin yoo jettanii gashuu hin dandeenyu. Waldaan kiristaanaatti waaqeffannaan immoo waaqeffannaadha jechuudha. Sila yeroo haasaasin haasoftan ganama kana dhaggeeffadheen ture namoonni qeessotatu uffata kana ilaaka uffata kanaatti amantii Oromummaa ofirraa baasee jettan. Namoonni akka ittiin Oromummaa ofirraa baasanii waldaa kiristaanaa Oromoo keessa hin jiran. Namni isin jettan sunis waldaa Oromoo keessa akka hin jirre beektu isin iyyuu Atilaantaa dhaqeen argeettan. Isinis beektu anis beeka nama sana waldaa Oromoo keessa hin jiruoti maaliifiti akka wanta Oromoon waldaa kiristaanaa Oromoo keessatti waaqeffatan akka waasan akkas jedhanitti maaliif dubbattu silluba maal nama taajabsiisa akkas hin godhina qajeelaan turre wanti sun jechuudha. Kan kanarra darbee wantoota aadaa Oromoo keessatti barbaachisoodha jedhaman immoo shaggooyyee, ragada, geelloo, akka shubbisa kan jimma hunduma isaayyuu ittiin waaqayyoon faarfataa jirra nuun har'a. Deebifamee dhufeera waldaa kiristaanaa keessaa jechuudha. Uffata aadaa keenya uffataa jirra nuun. Waan hundumaa wantoota amantii kiristaanaa wajjin hin deema jedhamanii deebifnee finneerra. Wanta amantii kiristaanaa wajjin hin deemne immoo sichis deebi'een dhufu inni sun. Deebi'een dhufu isa deebifnee fiduu qabnaa jedhee nama advokeet godhu immoo ilaalcha mataa isaatiiti. Kanaaf jedhee amantiin kiristaanaa aadaa balleessa jedhamee hin ilaalamu jechuudha. Kuni religious philosophy dha sababii ta'eef jechuudha. So akka kanatti hubachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kan kanarra darbee amantiin kiristaanaa Pirootestaantii aadaa Oromoo balleessa jedhanii generalize gochuuni hastii generalization isa jedhanidha jechuudha. Baay'ee waan ariifataadha kun. Kiristaanni Oromoo amantii siyaasan baqata jechuuni baay'ee hastii generalizationidha kunis. Baalaansii itti godhaa. Warri OMN irratti kun hin barbaachisa jettanii dhiyeessitanis immoo amantii kiristaanaa Pirootestaantii akka deconstructii gootan argitanitti. Good job. Egaati next step maal isin gochuutu isinirra jiraata? Amantii Ortodoksiis deconstructii godhaa inni ilaalla. Amantii Musliimaas deconstructii godhaa inni ilaalla. Amantii Eetistiis deconstructii godhaa inni ilaalla. Amantiin waaqeffataan amantii Oromooti jettanii approve gootu taanaan mass miidiyaan keenya amantii nuuf filuutti deemaa jechuudha. Inni ilaalla. Kanarra darbee ani OMN ija shakkiin ilaaluutti ana deema jechuudha. Yaa akka kana dhaqa waan isin gootaniin amana malee ana haasaan amanuan jecha hojii nama nama leessaa jechuudha. Wal madaalamee deconstructee ta'utu sarara jiraata. Kabiraanii dhumarratti waan jechuu barbaadu amantiin Pirootestaantiizimii maal fayyadee ture amma immoo maal gochuutu irra jira jedhanii qooda dhiyeessanii qooda haasaan akkasittiin haasa'amu haasaanii lubabantii amantii Pirootestaantiizimii maal balleesse isa jedhu irratti jechuudha. This is negative approach in general waan jechuu danda'u jechuudha. Kanaafi akkaataa isin itti dhiyeessitanii negative approachidha.
pessimizimiidha yookiin immoo iddoo dukkanaa duwwaa irratti focus gochuudha. Kanaaf isa kana warri OMN itti yaada yoo kana caalaa nama hubatu immoo hubannaa uummata laachuu barbaadanii namoonni hiriyoonni koo jiru biyya namoonni PhD isaanii hojjetanii misiyooloojiidhaanii uummata Oromoo biyya ta'anii tajaajilaa jiran akka keenya sa'aaddina ta'anii haasa'an kana miti jechuudha. Isaaniin OMN irratti affeeraati wajjiniin haasaa akkasiin gootan taanaan immoo miidiyaan keenya bilisadha moo bilisa miti seeduu gaaffii gaafannaa jechuudha. Sammuun keenya hin hojjeta sababii ta'eef akkasitti yaadinaa ittanii nun gaafatina na yaada akkasitti mirga kooti. Kanaaf dhiifama naa godha haasaa koo keessatti yoo wanti offendisiin godhu jiraatee fi yaada koo irratti koomentii gochuu dandeessu. Anaan immoo yoo na arrabsitanis yoo dhiiftanis dhimma koo miti yaada irratti garuu walii wajjiniin diskas gochuu dandeenya jechuudha. Warri na dhaggeeffatan Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu, Waaqayyoo saba Oromoo haa eebbisu, Musliima Oromoo eebbisu, waaqeffataa Oromoo eebbisu, eetistii Oromoo eebbisu, Pirotestantii Oromoo eebbisu, Ortodoksii Oromoo eebbisu. Warra Waaqayyoo hin jiru hundumayyuu Waaqayyoo eebbisu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa, gammachuu, eebba nuuf kennu. OMN nuuf dagaagsu, hundumti keessan eebbifama. Luba bantii biyya Jarmaniitti na jala haftanii isin immoo yeroo yoon biyya Awurooppaatti deebi'esinan argaa hundumtu ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma kana yoon jedhe nagaa yaada keessan immoo nan dhaggeeffadha. Galatooma. Thank you so much.